جباني والجبيزوا وللرمنا وندرها خير بعدين كوكبوا جالان زاد مررا ور ربي ملقاس كنا نقرر مرة كان الكنسات كتين جالوا بعدين مرة خير من ألف شهر كان جدو قرآن الله ربي إنه في ساكن ويريق يا سنارة jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sa'aaduu Show akkam nagaa keessanii Ramadaan maal fakkaata jirtu ana birallee nagaa kooti arrallee waan adda qabadhee dhufeen jira isaa akkuma argaa jirtan kana inni kun geemaata jedhama geemaata kana hanga xumura isaa akkamitti hojjanna waliin ilaalla asirraa waa hubattanii ana kofi hiya beekutiin hojjechaa jira geemaan akkataatti hojjetamaa jiru qabadhee dhufe jechuudha viidiyoo hanga xumuratti nafaana tura asuma keessa sambusaan jira bakuraan jira wanti isin barbaadanii jiran akkataatti hojjetamuun isin argisiisan nafaana tura qara viidiyoo jabaadha isin jenna laayikii sabskraabii sheerii godhuudhaan nafaana jiraadha isin jenna yeroo kamillee kabajamtoota fi daawwattoota kiyya baay'ee tokko guddaa kanaaf galatooma isin jedha milkii caaltu rabbiin sinaa milkeessuu addunyaa kiraa rabbiin sin faana haa jiraatu isiniin jedha hundi keessanuu amma ramadaan illee qixxeedhaan geenne jira guyyaa kurnan nu hafte tana kanamuu waan gaggaarii dalagatee deemu rabbiin haa taasisu obboleeyyan tiyyaa obboleeyyoo chaanalii kanaaf haaraa taatan like subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha amma sitti kaniin isiniif himaa jiru bishaan naqadhee jira kaameraatti naqadhee jira sokkaratti naquuf deemaa jira qiyaasa isaa gaa yoo akka bukoo isaa guddistanii bukeessitaniin ani amma xiqqishoo siinii buna gimmaashaan itti godhee jedhu sokkaara amma akkatti godhee jiru kaameraadha asirratti mutu sooqitti wanti kamu keessaa sooqiddiin hafu jechuudha waan dhadhaa fi damma darbee achitti dhadhaa fi dammatti hin godhamu garuu waan hundatti ni godhama jechuu sooqiddii mi'eessitu qimamocheeti jechuudha ergaa qimamocheetii amma kunisitti aannan baawudarii halibniidoo jedhaniini maankaat akka fayyadamaa jechuudha ani bukoo guddaan bukeessu xiqqoo bukeessa waan ta'eef jechuudha egaa asitti mootu daakuu boqqolloo hojjetame akkam godha kash godha bizayitii dhuguu dhorgaa hin jajjabeessa jechuudha amma geemaatiin nama tokko zayitii dhuga kiyyammootu zayitiin dhugu waan ana fayyadamu kana ilaalaa maalin inni kan fayyadamaa jiru nashaa jedhama afaan arabiitiin nashaa hojjetaniin arabni bakka feetee isin fiddi nu biratti mootu daakuu boqqolloo jedhama asitti mootu baakinkii baawudariidha baakinkii baawudariin baay'ee akkam barbaachiftuudha bukoo keessatti jechuudha koppa gootee bareechisuudhaaf nu fayyaddi jechuudha egaa maankaa takka hanga qiyaasaa maankaa takka nageetti maankaa xiqqishoo sukkaraa nageetti sitti kan qopheeffadhe bishaan daafii yoo jedhu oowwaa miti qabbanaa miti jiddu galeessa bishaaniiti asitti mootu maalinni itittuu yookaan laban jedhaniin zibaadii jedhaniin maankaa takka itti godhadha jechuudha itittuu kanarra maankaa takka asitti mootu mootu urgeessituu bunatti godhatu isii tana mootu guyyaa biraatti fi dawoo isiin qabdu qabadhee isiniif dhufa jechuudha baay'ee tokko kan bareeddii arabdoonni mana keessaa hin dhabanii baay'ee bareeddoodha buna keessatti dhuguu dandeessuuni ammallee bakka karalii wanta kanallee hafuurallee ni urgeessiti jechuudha ni bareechifti jechuudha hafuura isaa amma asitti kan naqadhee irdii maaliif nu fayyada yoo jettan karalii isaa bicatti qayyaruuf nu fayyaddi jechuudha irdiin tuni kanaaf anisii fayyadama jechuudha amma bukoon adii ta'u bicaa ta'uu qaba kanii geemaata goonu kuni bicaa ta'uu qaba bicaa maaliin godhatta irdiin godhatta amma daakuu kiyyaatti naqachaa jira daakuu kiyyallee hanga qiyaasatitti isinis hanga qiyaasa keessanii isintu beeka akkaataa wal duraa fi wal duubaan itti naqamu isin agarsiisaa jira jechuudha daawwattoota kiyya nafaana turtan irraa waa hubatan itti bootu zayitii itti qicaa jira asitti mootu kuna bukeessee ka'e jechuudha rukute bakka amma hin qadaada isa kana qadaadiitiin kaaya
Inni kuni geemaata jedhamu sani. Geemaata kana bifa kanaan jajjabeessuu hin qabnu. Bifa kanaan akka inni wal harkisutti hojjanna jechuudha bukoo isaa kana. Bukoo isaa kana amma nan shaafanaa bakka oowwa wayii nan kaa'aa ni bukaa jechuudha. Qadaadee bakka oowwa wayii kaa'aa fi hangasii hojii biraa hojii kiyya kan biraa hojjetadha. Hanga inni naaf bukaa'u hojiin keenya walitti dhaabata jechuudha. Gizee ramadaanaa kana hedduu waan tokko lama qofaa miti. Walitti dhaabata akkuma isiniin jedhee walitti dhaabeetiin amma isa kana qadaadee achi kaa'ee waan biraa hojjetu nafana tura. Ammallee qimamaaf qimamee sitti qopheessee jira. Yaa qimamocheetii yaa like subscribe godha. Baay'ee tokko ani addumaan hambisallee jiru jechuudha. Huno sambuusaa huno kanallee bakuuraa meeshaa bakuuraa ta'u sambuusaa maree ka'eeyyuu sambuusaa ayinaatti hojjedhu viidiyoo kiyya kan duraa irratti siniif hojjedheen tureyyuu waan itti maku waan itti godhu namni akka akkatti nyaata akka akkatti beeka akka isaan beekanitti hojjechaa fi jira jechuudha. Ani gaa qimameen teessan egaa killeen wanta kanatti naqama jechuudha. Kuduraa kanatti killee cabsina amma killeetti cabsina maali hojjettanii kuduraan kun yoo kan zayitii keessa buutaate yoo kan jajjabaatu taate nuuf laafa jechuudha. Nuuf malkii bareechiste akka killeen kun natti na joofnan immoo vaaniiliyaa fayyadamee jira sitti. Vaaniiliyaa jechuun isii tana ni beektan jedhee yaadu warri mana madaame keessa isii fayyadamee jira. Maaliif bakuuraa hojjechuuf wantoota hanga nu barbaachisanii kuni sooqiidha. Sooqiidha akkuma jenne keessa nafu. Kun asitti daakuu baaqilaa viidiyoo kee kan deeggaddaa asirratti hojjedheen jira. Kun asitti daakuu baaqilaati. Abbaan barbaadan daakuu ataraa homos jedhaniin kaa'ama jarri biyya arabaatti homos jedhaniin ataraan jedhaniin jarri isarraa hojjechuu ni dandeessan jechuu barbaadeeti. Akka biyya keenyatti ataraa baaqilaa jedhama. Daakuu baaqilaatirraan hojjedha jechuudha isiniin jedha. Akkasii bakuuraa jedhaniin biyya arabaatti. Biyya keenyatti baagiyaa jedhamti. Garuu naannootti akka loqotaatti waan jedhanii hin beeku. Bakka kuduraa fi daakuu baaqilaa waliin xabbasna amma zayitiitti naquuf deemna. Itti naqama itti guurama zayitiitti lamaan kanaan itti gagguura. Itti gagguura amma hanga naaf toletti itti gagguura. Kun itti guureetti xumureen jira. Zayitii keessatti waa maashaallah inni urgaawaa shunkurtii qabaa, qullubbii qabaa, kuduraan sun jechuudha. Xiqilii goomanii qabaa, kaarotii qabaa. Walaa salphatti warri biyya jirtan illee hojjechuu dandeettu salphatti jechuudha. Salphatti uummata akka waan nama dhibuun qabu. Kanuma nyaanni arabaa. Kanuma buddeena fi marqa seetu. Akkasii jedha wallaahi. Taap dabil taap iskiriin taap godha wayitti bira geettan bilbila keessanii daawwadha. Like subscribe godha isiniin jenna. Egaa nu xabbasnee baafnee jirra bifa kanaan akkana jira jechuudha nichi. Addaan jabsime keessa addaan jabsime amma yeroo amma kana soomanitti jirra jaachuuf qophoofne hono isin agarsiisee jira. Zayitiin dhugu wanta akkan jedhu akkatti jiraate jechuudha. Amma gara geemaanni kiyya hono bifa kanaan fidee tabbasaa jira jechuudha. Achuma eeggadha ka geemaata kiyya sitti guure tabbasaa jirra. Tabbasutti jirra. Eewa keessaa guurra hono bukorreefu bokoke guddate amma keessaa har'a maashaallah. Alimootu asitti waan harka tokko bichaan hojjetaa jiruuf na harka walladha yaayyuu akkana isin jedha. Hono amma kana asitti damma kafeetan daa'imatti gootu asitti immoo kan timirirraa hojjetamee jira. Kan akka daa'imaa jechuudha. Abbaan barbaade isetti godhata. Abbaan hin barbaanne hoo akka fedhe. Ani immoo damma itti godhee fi isallee itti godhee fi waliin makee maashaallah jettaniin kaa. Maashaallah tabaarakallaa himmi ooftii nyaata bareedduudha. Isii namirra bubusaa jiru kun illee malkii namaaf bareechifti. Saliixii namni hin beekne hin jiru. Saliixa jedhama biyya keenyatti. Saliixa firiisii diqqoosii
hina koofna nama akaawama akaawamtuu naa bitanii naa fidan jechuudha. Xiqqisoosi hin hammasna akka dheedhiirraa hin bilcheessina. Eelii irratti xiqqoo si koofne egasii kaafne itti naqna jechuudha. في أمان الله جزاكم الله ورينا دعوة ورينا جنا لعبة ورينا ججبستان نجانا ترى باي باي.